akkuma beekamu giraamariin seerota baay'ee of keessatti kan hammateedha. Kutaa giraamar tan irraa tana jalatti kan ilaallu waa'ee naawuniiti. Noun jechuun immoo maqoota jechuudha afaan Oromootiin. At the end of this video, you're going to be able to understand nouns and its division. Specifically, we're going to be focusing on common nouns. Eventually, we're going to have a quiz to do together. Walumaagalatti video tana jalqaba hamma xumuraa yoo hordoftan grammar maal akka ta'e, noun maal akka ta'e qoqqoodama isaaniitii fi keessaaf warraaf kan irratti xiyyeeffannu kan gadi fageenyaan hubachuudhaaf deemtan waa'ee common nouniti. Xumura irratti wanti baranne kun nuuf hin galle nuuf gale jechuu ilaaluudhaaf gaafileetu jira. Gaafilee kana waliin kan hojjennu ta'a. Jiddumaanuu chaanaala keenyaaf haarawaa yoo taatan Basic English OC jedha seentanii subscribe godhuudhaan ergasii mallattoo tana tuuxanii ol irra yoo keessan viidiyoon barumsaa tan gadhiifnu hundinuu isin bira ni geessi jechuudha. Amma gara barumsaa seennu. Okay, what is grammar? Grammar jechuun maal jechuudha mee? Kanarraa eegallu. Grammar is a way to arrange words to make proper sentences. In terms of word, grammar covers verbs and tenses, nouns and adverbs. In terms of sentence, grammar covers phrases, clauses, reported speech, and etc. Kana jechuun graamarii karaa lamaan laaluu dandeenya. In terms of word, in terms of sentence jenneeti karaa lamaan laalla. Karaa jechaatii fi karaa himaatiin jechuudha. So definition yookiin hiikaa isarraa hoggaa kaanu grammar is a way to arrange words jechoota qindeessuudhaan proper sentences hima sirrii ta'e ijaaruuf kan nu fayyadu jechuu grammar jechuun. That's all kana jechuudha. Garuu in terms of word karaa jechaatii yookaan laallu ta'e grammar it covers kan inni of keessatti hammatu verboota of keessaa qaba. Gocha kan agarsiisu jechuudha. Tenses akkaataa gochi tokko itti ta'e future moo waan fuulduraati moo past wanta darbe moo present waan amma agarsiisuudhaaf kan nu fayyadu of keessatti hammata. Akkasuma grammariin waan biraa waan inni of keessatti hammatu nouns maqaalee adda addaati. Adverbs ammallee adverboota adda addaa of keessatti hammata. Adverb jechuun gochi tokko akkamitti akka ta'e kan agarsiisudha. Fuuldura bal'inaan kan ilaallu ta'a kutaa biraa keessatti. In terms of sentences jenne amma jiha himaatiin yookaan laallu ta'e grammariin kan inni of keessatti qabatu yookiin hammatu phrases gaalee adda addaati. Clauses ammallee clauseota yookiin gaalee hirkataa if danda'a jennee afaan Oromootiin kan barannu sana. Himootaa fi gaaleewwan adda addaa of keessatti hammata as well as reported speech ammallee himoota tahee yookiin gosuma sentensii tahee kan gabaasuudhaaf nu fayyadu reported speech jedhama. Kanneen of keessatti hammata. Kanneen biraas baay'ee of keessaa qabaa jechuu walumaa galatti grammar jechuun waan baay'ee of keessatti kan hammate jechuudha. Having said so, now let us add some definition of grammar. Grammar is a system of language. People sometimes describe grammar as rule of language. But in fact, no language has rule. Namoni toko definition isa yeroo kannan it is a system of language. Sirna afaaniiti. People sometimes describe grammar as rule. Namoni yeroo takka akka seera afaanitti kan ibsu ni dhageenya. But in fact, no language has rules. Okay? Afaan tokkolleen seera dhaabbataa hin qabu jedha. Definition inni biraa jechuudha. Again, to understand grammar, here is the point. Grammar kana maal akka ta'e barachuudhaaf yookiin beekuudhaaf wanti what we need to go through is a part of speech isa jedhamu. Kutaalee dubbii kan jennu jechuudha. Kutaalee dubbii kan jennu yoo kan gadi fageenyaan beeknu ta'e grammariin maal akka ta'e salphumatti nuuf galuu danda'a jechuudha. Let us continue. What is part of speech? Maali mee kutaalee
dubbii kan jennu kun maal faadha isaan. The first one is noun, maqaa isa jennu kana. Number 2, pronouns. Third, adjectives. Fourth, verbs. Fifth, adverbs. Sixth, prepositions. Seventh, conjunctions. Finally, we have an articles. Kutaalee saddeettan kana of keessaa qaba. Part of speech. Grammar itti gizee dura gad seentu wantoota kana takka takkaan beekuutu sirraa eegama. What is noun? Kan jalqabaa nounidha jennee jirra, part of speech. So, what is noun? Noun is a word used to refer to people, animals, objects, events, ideas, and feelings. Noun function as a subject or object of a verb and can be modified by an adjectives. Noun jechuun jecha waan biraati miti. It is a word used to refer to people. Jecha ibsuudhaaf kan nama gargaaru maal namoota ibsuudhaaf people gosoota namoonni haala itti ibsamu qaba. Maqaa adda addaa qaba. Animals maqaa moggee jira bineensotaa fi objects wantoota adda addaa kan naman ta'iniif. Events taateelee adda addaatiif maqaa nuti kanninu kana jechuudha. Ideas yaadota adda addaatis akkasuma maqaa qaba. Yaadni adda addaa yaada hamaa yaada gaarii jettee gizee moggaastu maqaalee jechuudha. Feelings wantoota si dhagahamu waan na dhagahama qabbanaan natti dhagahama jettee yeroo ibsitu nounii keessatti galaa jechuu maqaadha kunis. Maaliif namni dura wantoota kana hunda hin beeku ture guyyaa keessaa barataa dhufe. Qabbanti maal akka ta'e qabbana jee maqaa san itti baase. Afaan Oromootiin yoo ka fudhannu ta'e Ingiliffaadhaan immoo cold hot jee maqaatti moggaasa. Kanneen hundi maali nounii jala galan jechuudha. So noun jechuun maqaan kun functions ni tajaajila as a subject sometimes as a subject or object. Maqaan kan tajaajilu akka maalitti akka subject yookiin maqaa mataa hima tokko tahee tajaajiluu ni danda'a. Maaliin maqaan noun kan jennu kun. And also function as what as object ammallee akka kan gochi tokko irratti raawwatamaa ta'eetis dalaguu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf himni tokko waa sadiif keessaa qaba. In the first place subject, object and verb if keessaa qaba. Jechoonni yookiin himoonni guyyaarraa nuti haasofnu hundi wantoota sadiif keessatti qabaatu qaba. Maal isaanis subject, object and verb if keessa qabaatu qaba. Subject jechuun mataa himaa kan gocha san raawwatu yookiin raawwata hima sanii jechuudha. Object jechuun immoo kan wanti san irratti raawwatu yoo ta'u, verbiin immoo gocha sanii jechuudha. Fakkeenyaaf Caalaa killed the rat jee nam tokko dubbate Caalaan killed ajjeese maal the rat hamtuuta ajjeese jedhee dubbatu Caalaan maal ta'a subjectii ta'a. Objectiin immoo hamtuuta ta'a wanti san kan irratti raawwate duuti sun kan irratti raawwate. Verbiin immoo gochi sanii gochi immoo du'a. So akkana jechuudha. Himni tokko kanneen if keessatti hammataa jechuudha. Qalbiidha yoo kan laallu ta'e himni afaan Oromoos haa ta'u any languages in the world includes these three things and can be modified by adjectives. Ammallee adjectivein ibsamuu danda'a maqaan. Adjective jechuun immoo ibsa maqaa jechuudha. Innumaanu maqaaleen kanneen nouniin jechuudha adjectivein ibsamuu danda'a. Fakkeenyaaf Caalaa is tall jettee ibsitu Caalaan dheeraadha. Caalaan maqaadha nounidha. So maal jettee ibsite adjectivein tall. Tall jechuun adjectiveidha. Black jechuun adjectiveidha kan ibsu jechuudha waa'ee maqaa sanii. So nounin kana fakkaata jechuu gabaabumatti. Now let us move to types of nouns. Akkuma beekamu akkuma wantoonni biraas qoqqoodaman nounis ni qoqqoodamti. Gosoota hedduutu jira jechuu maqaan. The first one is common noun and the second one is proper noun, abstract noun, concrete noun, countable noun, okay? Non-countable noun, collective noun, compound noun. So we have 8 types of nouns in English. The first one is common noun kan jalqabaa akkuma asirratti qoqqoodame isaa kana ilaaltan
inni jalqabaa maali common noun ishii jettu tana laallaa jechuudha guyyaarraa. So what is common noun? Mali common noun jechuun. Common nouns are a words used to name general items, wantoota general taate kan ibsu jechuudha maqaan kun. Maqaa wantoota general, wantoota waliigalaatiif kennamte kan ibsudha jechuudha. Going to your living room, what do you see? Lamp, chair, couch, TV, window, painting, pillows, candle. All of these items are named using common nouns. Kutate yoo ol seentu living room ite keessa maal agarta yaa? Lamp, ampoolii agarta, chair, kursii adda addaa agarta, couch, sofa agarta, TV, window, maskoota jechuudha. Paintings, dibata qalama godarra dibame, pillow, makaddaalee jechuu dandeessa, tiraasii jechuu dandeessa, candle yoo nama shaamaa qabu taate shaamaanis ni argama kutaa living room takka keessatti. All of these items pointiin amma nuti ilaaluu barbaanne maqaaleen wantoonni amma asii olitti dhawaman kun hundi maal jedhamuun beekaman common nouns jennaan jechuudha. Common nouns maqaa waliigalaa jechuudha jechuudha. Are you clear with what I'm talking about so far? Okay, to make it very clear, hanga amma waan dubbanne daran akka ifa ta'u godhuudhaaf maaliif lamp jecha jettu tana noun common noun keessatti akka hammatamu ta'e. Lamp jechuun ampooliidha fakkeenyaaf general itemiidha to common noun jennee jira. So maaliif lampiin common noun taate gaafiin kana jechuudha. Akkami adda baasuu dandeenya kan jettudha jechuudha. Lamp jechuun general item keessa jirti, wanta waliigalaa, wanta gadi fageenyaan keessa gabbuunee maqaan dhahin jechuudha common noun karaa biraatiin. Lamp jechuun ampooliidha. Ampoolii tam maqaa dhaame hin dhaamne. Black lamp, yellow lamp, gosa adda addaa jira. There is a lot of types of lamp. Lampiin tun hedduutu jira jechuudha gosa adda addaati. Maqaan dhoofne gosa akkanaan jenne lampi jee waliigala walitti qabeetu. So common noun jennaan. Chair jaasitti. Chairinis kursiidha. Kursiin gosa hedduu jira. Couch, soofaa jaa walumatti qabee soofaa jee. Soofaa adii, soofaa gurraacha kalaraan addan baafne, types of yookiin saayiziidhaan addan baafne, soofaa maqaa qaba gosa adda addaa jira soofaanu. So TV jaasitti. TVin sun Sonyidha moo whether it is Sony or Samsung addaan hin baafne jechuudha. Saniif general itemiidha jechuudha. Window gizee jus gosoota window hedduutu jira. Maskoota yookiin foddaa kan jennuun. Paintings dibata manaa amma fakkeenyaaf kalara manaa kan jennu kun diimaa moo adii gosa adda addaa jira kunis addan baafne. Pillow gizee jiru walumatti qabe kanas general item jechuun walitti qabama kan ta'e jechuudha. Itemoota yookiin wantoota walitti qaba kan agarsiisu. Candle gosoota shaamaa jira, dheeraa gabaabaa furdaa adda addaa jira jechuudha. Kunis addaan hin baafne. Okay? All of these items are named using common nouns. Wantoonni kun hundi common noun keessa kan galu jennee jirra jechuudha. Just to give you more information about common nouns, now let us see the following explanation and some examples. As you see, common nouns are everywhere, and if you go outside you can see the following things like street, bathroom, school, mall, gas station, living room. All of these places and things are common nouns. Asirratti yeroo gabbaanu nam tokko bakka mara jira jechuu common nounin gabbaateen dhabdu jechuudha. Fakkeenyaaf street karaa yoo fudhatte, bathroom mana fincaanii yoo kan fudhattu taate maqaan ibsamne akka biyyoota guddatanii maqaa qaba. Bathrooming lakkoofsa tokko lama sadii jedhamee ibsamuu danda'a. Gosoota adda addaatiin ijaaramuu danda'a. Dizaayina adda addaa qabaata jechuudha. So bathroom jee gise kaa'ame maqaa
detailii yookiin maqaa isaa addaan hin baafne jechuudha. Straight hogga jiru karaa kana karaa sanii jedhamee addaan wanni ba'e hin jiru. School maqaa mana barumsa jettu malee mana barumsa akkana jedhamee wanti ibsame hin jiru. Again mall kan jedhu kana fudhattee moola kana sanii maqaa wanti ibsame hin jiru. General items yookiin general name dha jechuudha. Wantoonni kun general name dha yookiin common nouns isa jennu sanii jechuudha. Gas station iddoolee gaasa irraa waraabbatan madda jechuu dandeenya. So totally moo waan biraati jedhamee yookiin maqaa adda addaa kan kennameef hin qabu asirratti gas station ma jedhame wanti ibsame hin jiru. Saniif common noun keessa galaa jechuudha. Living room akkamii kana sanii wanti ibsame hin jiru. Living room jaa'u seetum. So detailing yookiin zirzirin nu kanname hin jirtu. All of these places and things are common nouns. Walumaa galatti wantoonni asirratti ibsamuudhaaf yaalame hundi isaatu common nouns isa yoo keessa galaa jechuudha. Having said so, erga hangana jenne, now let us see with some examples in a sentence. Fakkeenya himoota wajjin ilaallu hima keessa galchine jechuudha. The first one, have you seen my dog yookiin my dog jette Ameerikaani. So have you seen my dog? Sareetii yaa agartee jedha nam tokko yoo gaafatu. Daagiin tun maal? Saree tam jee gaafiin ka'uu dandeessi hin ibsine jechuudha. Saniif common nounidha jechuudha kunis doogiin yookiin daagiin. So the other example, as you can see, the books are on your desk. Yaa asirratti kitaaban deskii ta'e gubbaa jirti yookiin teebilii ta'e gubbaa jirti jechuu dandeessa, kursii jechuu dandeessa. So kitaaba kana kitaaba biology kitaaba saayinsii wanti takka wanti ibsame hin jiru. So kanaaf kunis books ka jettu kun not identified addaan hin baane jechuu saniif common noun keessa galaa jechuu kunis. Okay, now it is time for summary. Amma yeroon tan itti cuunfaa isaa laalluudha jechuudha. So we gonna see all the points that we have tried to touch in a very short way now. What is grammar? Grammar is a way to arrange words to make proper sentences. Akkuma jalqaba irratti dubbachuudhaaf yaalle grammariin haala itti qindeessinu maal jechoota qindeessuudhaan hima sirrii ta'e ijaaruu kan nu dandeessisu. Again, another explanation or definition of grammar is it is a system of language. Yookiin sirna afaaniiti kan jedhu jira. Explanation yookiin definition isaati. To understand grammar, you have to know, okay, this part of speech. Dura grammar maal akka ta'e beekuudhaaf part of speech kan jedhu beekuu qabna. We have 8 part of speech kutaa dubbii kan jennu 8 qabna Ingiliffaa keessatti akka reefu laaluudhaaf yaalletti. The first one is nouns, followed by pronouns, adjectives, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions, articles. Kutaalee 8 jira jechuudha. Walumaa gala kutaaleen dubbiidha. Kanneen hunda kutaalee biraa keessatti takka takkaan kan ilaallu tahaa jechuudha. Arraaf kan nuti ilaalaa turre waa'ee nouniti. Noun is a word used to refer to people, animals, objects, events, ideas and feelings. Walumaa galatti noun maal jennee ibsinee turre. Noun jecha kan ibsu maal maqaa namootaatiif kan kenname, maqaa bineensotaatiif, wantoota naman ta'in mukkeenii fi wanta biraa jechuudha. Events taateedhaaf maqaalee adda addaa kan kennamte, ideas yaadota adda addaatii fi feelings wanta namatti dhagahamu oowwa ta'uu danda'a, qabbana ta'uu danda'a, wantoota namatti dhagahamuuf gadda ta'uu danda'a. Kanneeniif maqaaleen kennamte nouns jennaan Ingiliffa keessatti. Nouns can be divided into 8. Maqaaleen kutaa yookiin bakka 8tti qoodama. Wanti maqaa yookiin noun jennu kun grammar keessatti. Isaanis these different type of nouns are: the first one is common noun. Kan jalqabaa maali? Common noun. Isa hanga reefu laalaa turre jechuudha. Kan biraa proper nouns, abstract nouns, concrete nouns, countable nouns, non-countable nouns, collective nouns,
And finally we have compound nouns. Walumaa galatti kutaalee yookiin gosoota naawunii 8tu jira. Kanarra laalle common nounidha. Proper nounii yeroo itti aantu laalla. So common nouns kan jedhu kana maqaa waliigalaa kan kenname maal jennee ibsaa turre. It is a word used to name general items. Maqaa wanta waliigalaatiif kenname kan gabbuunee keessa hin ibsin, maqaa waan saniitiin kan hin yaamin, maqaa waliigalaa wanti qabu hundi common noun jenne. They are everywhere. Bakka hundatti argamu ammas amaloota common nounii keessa. You can use them all the times. Yeroo hunda haasoo keessatti ni fayyadamna. Amala isaa keessaa kunis. To mention some of these common nouns as an example. Tokkoffaa fakkeenyaaf kan jalqabaa maali lampi jennee ampoolii, chair, couch, TV, window and painting is wantoonni kanneen akka fakkeenyatti kan laallee turre jechuudha. Now let us do this quiz together. Gaafii tokkoffaa laallume. Gaafii wanta hanga amma laallee if madaaluudhaaf nu gargaaran. Tokkoffaa irratti I want to eat blank space yookiin dash. A. Burger. B. Pizza. C. Both. Deebisaan isaa maal ta'a? The answer is osoo nan hin deebisne yaalaameesin. Maal ta'a jettanii yaaddu? Okay. The answer would be C. Deebisaan isaa C dha jechuudha. C kan jettu boss kan jennu sani. Maaliif boss ta'e deebisaan isaa? Maaliif isa kana ta'e jechuudha. Deebisaan wanni inni boss ta'eef burger gise jiru maqaa dha'ee jira wanta san ifa godhe. Pizza gise jirus maqaa dha'e. Nam tokko teebilii isaa gubbaa taa'ee maal nyaachuu barbaadda jee gaafii tana yoo gaafate I want to eat both. Osoo maqaan dha'een lachuu gise jettee maqaan dho'e jechuudha. Saniif deebisaan isaa C taate jechuudha. Again, question number 2. I want to see a dash movie. Muhammad and B. Funny. C. Finfinne. Deebisaan isaa maal ta'a? Yaala. The answer is deebisaan maal ta'a? Deebistaniittu. I hope you answered. Deebisaan isaa B. Funny. Maaliif funny ta'e? Mee haala halluu if duba deebine. I want to see a dash movie. Filima laaluu barbaade jee maqaan ibsine. Asirratti filima Muhammad moo filima fanii nama kofalchiisu Finfinne filima waa'ee Finfinneeti moo maali? Finfinnee jennu maqaa tokko ibsine jirra. Ifa ta'ee jira jechuudha maqaan sun. Inni utaa deebisaan. Did you get dash car? Okay, makiina akkana in ibsine blank space. Arkattee jaa asirratti. Muhammadis car jechuun makiinaa Muhammad jaa makiinaan sun ta Muhammad ta'uudhaan ibsamtee jirti. In ta'uu jechuudha common noun miti. Jamal car in ta'uu a new car makiinaa haarawaa jaa asirratti. Did you get a new car? Makiinaa haarawaa argattee jirtaa jaa. Makiinaan haarawni sun tami hin ibsamne. Hyundai BMW wanni irraa ibsame jiru jechuudha. Saniif deebisaan isaa C. A new car ta'a jechuudha. Okay, question number 4. I want to go to dash. Yeah. London yeah. B immoo Central Park. C. The park. Maal ta'a deebisaan isaa? Itti yaada. Deebisuu dura. Okay. The answer is C. The park. Maaliif the park ta'e? Waliin haalaallu. The park yookiin C wanti ta'eef I want to go to dash. Okay, deemuun barbaada eessa? Blank space yookiin immoo iddoo bakka duwwaa jechuudha. A. London Park. Parkii Londoniin deemuu barbaada maqaa dha'ee jira. Maal jechuudhaan? London Park jechuudhaan maqaa dha'ee jechuudha. Parkii maqaan isii London Park. Central Parkiinis parkii maqaan isii Central Park jedhamtuun deema jedha. Kuni common noun in ta'u jechuudha. The last option we have is the park. Filannoon xumuraa kan nuti qabnu the park. Parkii jeetu madaabe asirra. Parkii tam Central jeen ibsine, London jeen ibsine, waan biraa jeen ibsine. So the park. Saniif common noun maqaa generally jennee mitire maqaa waliigalaati jenne maqaa keessa gadi hin bu'ini jenne. So deebisaan isii yookiin the answer is C. The park.
Okay, now let us move to question number 5. Blank space is very kind. Yookiin dash is very kind. A. Ahmad. B. The teacher. C. Mr. Jamal. Maal taatee bisaan isaa kuno. Don't forget we are having a quiz about common noun. Why common noun iti kan qoramaa jirru. Okay? Having that in mind, try to answer this question. Kana mataa keessatti qabachuudhaan common noun barachaa jira waan jiru qabachuudhaan deebisaa isaa argachuu dandeessa. Okay, the answer is what? B. The teacher. Maalif Deo, the teacher. Maalif Mr. Jamal Intane. Why not Ahmad? Why it is the teacher? Maalif Barsiisaa Dee. The reason why is because the teacher is the teacher. Barsiisaan barsiisaadha. Wanti ibsame hin jiru. Barsiisaa Jamal Barsiisaa Ahmad jeen ibsine. Maqaa generaale akkuma school gize jenne maqaa walii galaa ta'usan jechuudha. So that is why the answer is B, the teacher. Question number 6. I want to eat dash. A. Cake. B. Cookies. C. Both. Asirratti inni barbaada nyaachuu maal keekii kuukisii maqaa okay dhahee jira deebisaan isaa both tahaa jechuu akkuma reefuuti tanaanaa deebisa. So try this one. Torbaffaa kana yaalaadha. I need to go to dash. A. School. B. London. C. New York. Maal ta'a deebisaan isaa? This one in deebisnee yaalame. The answer is A. School ta'a jechuudha. Maaliif school tahe? Deemuun barbaada. I need to go to dash. Eessa deemuun barbaada jedhe? New York maqaa dhahee jira. London yoo jee maqaa dhahee jira. School yoo ta'e immoo maqaa koomaniidha. Hanga ammaa mana barumsa kam akka deemu waan hin beekafneef common noun keessa gala jechuudha. That is why this question or this answer is school. I hope this is the final question or the final quiz question, question I think. So, did you read dash? A. The newspaper. C. B. War and Peace. C. The Times of India. Malta deebisaan isaa. Still we are in common jechuudha. Pronunciation as bal'inaan kan laallu ta'a fuuldura. So deebisaan asirratti maal jaa himni kuni did you read dash dubbistee jaa maal the newspapers ta'a inni maaliifi gaazexaa yookiin immoo gaazexaa jechuudha. Newspaperiin gaazexaa kanaa sanii bariisaa maal in ibsine jechuudha asirratti. War and Peace immoo taayitile yookiin toopikii gaazexaa san keessa jiru keessaa tokko waa'ee waraanaatiif waa'ee wariin waraanaa waa'ee waraanaatii fi peace waa'ee nageenyaa jaa mata duree gaazexaa san keessa jirtu kan ibsame jechuudha kun. The Times of India kayo gosa gaazexaa maqaa gaazexaa hindiidhaa tokkooti jechuudha. Kunis maqaa dhahamee jira. Common noun ta'uu hin danda'u jechuudha. So the answer would be or the answer is what? The newspaper. Maqaa gaazexaa kana sanii jee osoo hin dhahin kan kaaya kana tahaa jechuudha. Okay, the newspaper. So the upcoming class would be about proper noun. Kutaan itti aantu waa'ee grammariitiin yeroo dhufnu waa'ee proper nounidha akkuma arraan tanaa kanatti kan laallu ta'a. This is the end of our class. Okay, bye bye for now until next time.